Simple machining. What are simple machining? What does it mean? Simple machining, you could probably list hundreds of different machines. Simple machining waan ta'e hedduu tarreessuu dandeessa. This might range from the vastly complex space shuttle down to the simple pair of scissors. Hoggaa guddaarraa jechuun complex space kan shuttle jedhamurraa down to karaa xiqqaa gabbu karaa xiqqaatti karaa simple pair scissors karaa kanatti jechuudha. Karaa kana gabbuunaa no guddaarraa shuttle kan jedhamurraa karaa xiqqaatti jechuudha. Yeroo shortiidhaan kennu. Do you know simple machine? Simple machine beektaa? Can you list them all? Yoo siin jedhe kana hundaa'u tarreessuun dandeessa. Yoo hundaa'u tarreessuun isaa very vast yookaan big huge waan hedduu ta'eef bifa gabaabaadhaan jechuudha. The complex space is shuttle and the down is the simple of pair. Down to karaa xiqqaa jettu yookaan karaa asirra mul'atu kana maqasa jaaniin na fakkaatee garuu afaan kaaniin isaa maqasa jedhama si garuu don't blame me. I don't know its real name. Maqasuma innaan afaan kaan afaan Amaaraatti keessattis maqasuma jedhama na fakkaata. I don't know it well. Sirriitti hin beeku. Pardon me ifa manaa godhaadha. Amma asirra shadal kan jedhu kun garuu rokkeetii kana baana. Shadal guddaa kanarraa gaafa xiqqaa kana gabbuunuu yaada jiru. Maaltu hunda tarreessuun nu gahee waadi yaada jiru irraa kan gahee. When we vast or complex start from at the range itti gaafa fayyadamnu range waliigalatti jechuudha. From shadal or guddaa jechuudha. Guddaa kana kunoo asirra kan mul'atu kana guddaa kanarraa karaa xiqqaa kanatti jechuudha. Siizira kennee hamnu kanatti qabbuuna jechuudha. As a range yookaan gabaabsinee yookaan keenya. Range jechuun asumaanuu range jechuun range jechuun fakkeenyaaf amma lakkoofsi tokko tarreeyyaa dhiyaate asitti 10 30 40 digdamfaa yoo jedhee jiraate kana kam godhu jechuudha. Range jechuun xiqqaarraa guddaarraa xiqqaa hir'isuu jechuudha. Fakkeenyaaf akka isaa guddaan gaamee guddaan 40 xiqqaan 10 40 hir'isuu 10 will be what 30 rangein isaan kanaa kana jechuudha. Range jechuun akkana kunis waan ta'eef shadal kajoo kun guddaa waan ta'eef xiqqaan kunoo siisira kennuun kun maali? Siisira kennuun kun xiqqaadha jechuudha. Due to the large one as a range fudhatan jechuudha. Large right karaa xiqqaatti yeroo gabbuunu akka rangeetti. Rangenis bifuma kanaan akka hubatan jiran barbaadee ture. Let's move on. A machine is a device that is specially designed or engineered design kan addatti jechuudha. Engineeroodhaan tolfame to help make it easier make it easier to do mechanical work. Humnoota warra humna jajjabduu akka isiin itti hojjetan salphisuudhaaf bifa salphaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma fonqolcha fayyadamte waan silaa harka yookaan qubaan yookaan qeensa keenyaan banuudhaaf yookaan irraa addaan baasuudhaaf yaallu san willee wayii san jechuudha. Xaasaa wayii fakkeenyaaf kaaniddi waan jedhamu jira. Kaaniddi jechuun kaan akka ta'e kan xaasaadhaan hashagamee dhufe jechuudha. Haguugamee kan dhufe san bifa salphaadhaan wanniidhaan simple maashinii fayyadamnee amma fakkeenyaaf fonqolcha fayyadamnee banuu dandeenya jechuudha sanirraa. Kanarraa bifa salphaatiin jechuudha
kan nutti ulfaatu harka keenyaan banuudhaaf yaaluudhaaf bifa saniin make it easier godhuudhaaf simple machine is very important for every body's life. Remember, unit for mechanical work is given by kanaan kanname mechanical working kanaan eessamee jechuudha. Kana jechuun isaatis for work done in maali weight or force times distance jechuudha. Seera fiiziksii keessatti hojiin takka yoo distaansiin between distaansii yoo jiraachuu hin baatin hin dalagamne. Fakkeenyaaf amma akka beekamu amma fakkeenyaaf dubbisa yookaan amma asirratti haa dubbisaa jirru dalagaa miti jaan fiiziksiin seera fiiziksii keessatti jechuudha. Dirqama jechuun humna fayyadamtee meetira takka yookaan seentimeetira haa ta'u hanga tokko distaansii wayii addaan siqu qaba jechuudha wanni ati goote sana. Fakkeenyaaf meeshaa takka yoo asii kaafte ati ammas dhaabbattee jechuudha. Asii gajjattee yoo kaafte jechuudha meeshaa tana. Meeshaa wayii takka wama fadhi haa ta'u wama takka lafaa yoo gajjattee kaaftu taate gajjattee jechuudha. Ati meetira 3 yoo taate fakkeenyaaf nama meetira 3 dheeratu yoo ta'e ati namni san jechuudha. Isa san fuudhee meeshaa san fuudhee as qonyee gubbaa gaafa kaayyate jechuudha. Qonyee gubbaa gaafa kaayyate deemeen jechuudha kiloomeetira biliyeenaas fakkeenyaaf adeemu. Kilomeetira 1,000 takka miliyoona akka fedhaa adeemu dalagaan inni dalagee asii gajjee asii kaasan qofa jaa seera fiiziksii keessatti. Kana qofa jaa distaansiin inni deemeen kamee jechuudha. Gajjee humna inni fuudheen sanii fi gajjee dheerina inni gajjallatee fuudheen san gartee sanii working maaliin dalagamtee jechuudha. Work equal to maali jechuudha. Work equal to force inni fayyadame san times distance inni gajjeen san jechuudha. This is work for according to physics akka physicsitti jechuudha. Kun kana fakkaata work is it's dulyidhaan bakka buutee unit system international unit isidha. Force is applied for jechuun hojii humna irra gaggeeffame jechuudha. Humna itti fayyadamne san and distance moved in the direction of force. Haa hojii dalagneen saniin humna gooneen saniin directionii isaa qabdu jechuudha. A machine makes it easier to do may perform one or more of the following. Kanneen mangatii kana haalaan salphisa yaa. Maarreen maashinii yookaan simple maashinii kennu. Simple jechuun beeku maali salphaadha. Maashinii salphaa. Make it easier our mechanical work. It's tough on us. What is tough on us waan nuti haalaan hard ta'e yookaan ulfaatu bifa salphaatiin maashinii fayyadamnee jechuudha. Wanni keenya fakkeenyaaf amma konkolaataan wanniidhaan kaasu kun jechuudha waa kaasu waa lafaa fuudhee waa kaasu jechuudha. Humna silaa namni 30-50 lafaan kaasne tokko lafaa kaasa. Lift up maashinii keenya kunoo amma kun olee agartan akkuma agartan jechuudha. Asii immoo wanna kana fuudhee lafa lukaasu deemu lukaat dam. No kana jechuun bifa salphaadhaan waan ulfaataa kana amma eenyu ol geessama. Amma jarri kun no asirratti warra waa hojjetu warra maneef ijaaru no bifa kanaan bifa salphaa easy way ifira geessa jechuudha. Eenyu ol geessisan jettanii yaaddanii kana simple kana amma lift up machine jedhanii. Amma asitti kun shuttle kennuun kana rokkeetii tana jechuudha. Rokkeetii tana dhufne eenyutu asii rokkeetii tana eenyutu darbee achi ol geessuu danda'a osoo saampiliin akkanaa kun hojjetamuu baate. That is impossible. Waan hin danda'amne jechuudha.
bifa kanaan hardii waan ta'e jechuudha. Salphaa easy make it easier for us godhe salphise jechuudha. Let's see one by one. Asin maal jedha? Asii gadii kana isa salphisa jedhama simple machine no asitti increasing the magnitude of the applied force. Humna irratti humna nuti gooneef san jechuudha fakkeenyaaf humna fayyadamne san increase godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma fonqolcha gaafa fayyadamnu xaasaa tokkorraa ullee gaafa banuudhaaf yaallu jechuudha. Ullee san jala keenyee gaafa ol qabuuf yaallu jechuudha. Waa fayyadamne wanni nuti fayyadamne san maali fonqolcha qabxabuudhaaf fayyadamne jechuudha. Humna keenya san maali jechuudha. Increase godha jechuudha. And also changing direction of the applied force or transferring an applied force from one place to another place. Humna teenya immoo change direction godha jechuudha. Kallattii isii jijjiira. Akkasumatti illee transfer godha. Transferring from one place to another. Iddoo takkarraa akka iddoo biratti transfer godha jechuudha. Jijjiiraa jechuudha. Dabarsaa jechuudha. Okay, increasing the distance or moved against the applied force or speed the force moves. Increase godha distance moved applied force isanii. Gaarii increase godha jechuudha. Humna nuti fayyadamnu san maal jechuudha? Increase godha. With the distance moved against the applied force humna gaggeeffamtu san increase godha bifa sadiin kanaanii jechuudha. No machine can create extra energy. Gaarii laal maashiniin tokkollee nu humna dabalataa hin uumanii garuu teenyisan increase godhaniidha. That would break the law of conservation of energy. Law of conservation of energy jechuun energy is not created, energy is neither created nor destroyed jettee. Energy is not created and also not destroyed. Mami seerri conservation of energy. Law of conservation of energy kajo. Energy hin uumamtus hin jijjiiramtus but is transferring from one energy to another. Energy ni jijjiiramu tokkorraa gara tokkotti. Fakkeenyaaf mechanical energy into chemical energy, chemical energy into electrical energy, electrical energy into chemical energy, into mechanical, into magnetic energy kainu jechuudha. Bifa kanaan jijjiiramti malee energy is neither created nor destroyed. Yoo energy machine kun kan nu dabalu ta'e it would be break law of conservation. Law of conservation silaa maal godha jechuun ni cabsaa jechuudha. In other words, afaan biraatiin jecha biraatiin the work you put in cannot be greater than the work you get out. Humniti yookaan workiin nuti dalagaa nuti itti gaggeessine itti perform irra goone jechuudha. Ta itti neeni bu'aan sii riizaaltiin siidha tabaatu maali? Saniin caaltuu gaarii not be greater than the work you get out. The work you put is not, it cannot be greater than the work you get out. Okay, however, as you can see from the list above, it is possible to get more force out than you put in. Hubatanii jirtu jarana? Workii hin ida'u. Workii it doesn't multiply hours works, but it's multiply asatti maal asatti baay'isuu danda'a maal increasing the magnitude of applied force irratti gaggeeffame san itti ta'uu danda'a. In the changing direction of the applied force humna nuti gaggeessine san karaa kana yoo gaggeessine karaa gamasiisin akka ta'u
Fakkeenyaaf amma waan tokko fakkeenyaaf amma sorry waan tokko let me make it easier. Fakkeenyaaf amma waa asitti hidhannee jechuudha. Waa asitti hidhannee gaafa asitti immoo fakkeenyaaf waan kanatti hidhannee lukaa jira. Asiin akkatti asii immoo waa kaasuu barbaanne asii immoo gad harkifnaa jechuudha. Waan sana achi gubbaa akka baatu barbaanne. Namoonni achi gubbaa jiru kan fudhatu barbaanne akkuma reefuu maashinii san irratti argitan asii yoo harkifne jechuudha. Fakkeenyaaf tarii maashinaanis ta'u nuti isaa ta'u maashinaanis ta'e nus ta'e harkifne asiin gad harkifnaa mee lukaatiira. Humni teenya maali? Asiin gad harkifti. Garuu ba'aan asiin nuti fuudhu barbaanne san maali? Ol deemti. Maal godhee jechuudha? Cheenjii godhee jira jechuudha. Kasilaa nuti asiin gad harkifne maal jechuudha? Isiin ammoo asiin ol deemti. Gaarii kana jechuudha. It changes our force, applied force kennu kana jechuudha. Okay, let's move on. Where we were, etc. However, you can see from the list above قوانين أنا كما قلت responsibility to gain more force more out ومن التقل جني آلتي عمنا سايتي إذا نيج ماشين إنسان it will be bigger by جل than you put in. We need to think about this carefully. When you apply a force to machine, this is referred to as effort. Gar humna takka yoo machine irra kakkeessanii jechuudha. Isiin sana akka maaliif lakkaa'amtu akka effortiiti. In order to do mechanical work, you need to move this effort through a distance. Yoo mechanical work hojii humnaa tan hojjechuu barbaaddu taate maal godhuu qabda? Effortii tana maal godhuu hojii qabda jechuudha. Effortiin tun karaa distaansii deemicha yookaan distaansii fageenya jechuudha. Fageenya humna kaafne fageenya amma gurbaa dhaabbatu san jalqaba kaasuudhaaf yaalleessani namni dhaabbatu tokko gajjettee wanta lafaa kaasuudhaaf maal jechuudha distaansiitu isaa fi waan fuudhe san waan kaasu san jidduu jira jechuudha. Okay, nama hubattan jeen yaada. Looking back at our questions for work, we could rewrite this as akkanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Humni itti galchine maali inni? Humni itti galchine san effort jedheen. Got it? Effort times distance moved by effort. Distance fageenya maaliin deemame jechuudha. Maaliin deemame maaliin socho'ee yookaan ka humnaan effortii nuti itti galchine saniin mechanical work godhuudhaaf kaa maal jenne effortii si barbaachisa. Force si barbaachisa. Force nuti put in that one we call it effort jenneen. Humni nuti itti galchinu san maal jennee yaamneen effortiidha jennee yaamneen. Due to that one it would be effort times distance moved by what? Force. Distance moved by force. Maarreen work inputin hojii humni nuti wanni working nuti dalagaan nuti itti galchine san jechuudha. Because force times distance jechuun maal? Work waan ta'eef work input jennaan. Let's move on. The machine then provide a work output. Gara maashinii isa maal godhe jechuudha. Hojii nuti working nuti input goone san output godha baasaa jechuudha. This may be used to move force or referred to as a load. Got it? Forcii nuti goone san forcii jalqaba irra maal jenne? Jalqaba irratti forcii nuti galchinu san effortii jaamtiin. Forcii nuti maashinii sana irra galchinu san effortii jaamti. Garuu immoo outputiin inni baasu san jechuudha. Inni ol baasuun isaa san maali? Forcii inni ol baasuun san maali jechuudha? Load jaaniin. Load jechuun maali? Baadha jechuudha. Akka load baadhatee ol baasu isaa san agarsiisa jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu force work outputiin maali jechuudha? Load times what? Distance
moved by load ka loodiidhaan deeme jechuudha loodiidhaan baadhatamee ka deemisan jechuudha bifa san fakkaata. Okay, na watan jedhan adda addaa. Let's move on. No, outputting teenya maal jechuudha. This may be what? This may be used to move force refer to as a load. If the natural distance and equation it would be like this: force times the distance. Force is dependent by a load because it is output to one day, and S is distance moved by load tanaan deeme. Gaarii ka loadii tanaan deeme jechuudha. Akkana bifa kanaan kaa'uu dandeenya. Work output load times the distance moved by load. Ka baadhatamee deemamee jechuudha fageenya. Got it? When we jump on the keywords, effort. Effort is the force applied to a machine. Humna maali gaggeeffamte? Humna maashinii irra gaggeeffamte. We call it effort. As we seen before. Maashinii device maashiniin maali meeshaadha. Okay. Designed to make it easier to do mechanical work. Maashinii waan meeshaa ta'e kamaal design ta'e kan hojjetame create ta'e jechuudha. Maal godhuudhaaf hojii humnaa mechanical work tana make it easier godhuuf salphisuudhaaf kan hojjetame jechuudha. Akkuma mata dureen boqonnaa kanaa simple machine jechuutti. Maashinii is created or designed to make it easier to do mechanical work that it would be tough on us or hard ta nutti ulfaattu jechuudha. Sila nutti ulfaachuudhaaf maltu hin danda'amne tough tataatu jechuudha. It make it easier guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Simple machine kennuun kana. Simple mechanical work the amount of energy hamma energy transfer when an object is moved through what? Through a distance by force. Mechanical work jechuun amount of energy dha. Got it? Amount of energy hamma energy dha. Transfer goone eenyutti? When object is moved through a distance of object san irratti fakkeenya object san irratti waan transfer goone jechuudha. Energy gaarii hubattanii jirtumi. Okay. Kana hoggaa jennu mee fakkeenyaaf amma waa'ee potential energy waan jedhamu jira. I hope laaltanii jirtan jedhamte addaa boqonnaa 3-4 keessatti isin jira. Potential work yoggaa jennu potential work is depending or is matter on what? Position. Position dha jechuudha. Iddoo agarsiisti. Iddoo irratti maal gooti? Depend taati. Eenyu potential energy kennuun kun. The type of potential energy is like gravitational potential energy kennuun. Got it? Elastic potential energy jennaan kana jechuudha. Gravitational potential energy jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma humna giraafitiidhaan gaggeeffamtu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan let's follow me. Let's say fakkeenyaaf amma ba'aan takka as jirta jennu ba'aa yookaan meeshaa wayii takka as jira. As tulluu wayiitu jira. Tulluu wayiitu jira asii. Gaarii tulluu wayii jirtu tana meeshaa tana gaarii meeshaa as jirtu tana ba'aa tana jechuudha. Ba'aa as jirtu tana fuunee as gubbaa baasuudhaaf jechuudha. Fuunee as gubbaa baasuudhaaf fuunee maali as gubbaa meeshaa as jirtu tana jechuudha. As gubbaa baasuudhaaf gaara kanarra yookaan tulluu tanarra baasuudhaaf enerjii isii tanatti dabarsinee jira. Maali keessatti? Seera fiiziksii keessatti. Enerjii hoggaa jennu fakkeenyaaf amma wanni tun asii as gaafa dhuftu bakka tana gaafa dhuftu jechuudha. Wanni tana fuunee gaafa as geessinu jechuudha. Let me make it easier. Try to make it easier. Let me rewrite again. Amma akkanaa inni amma akka gaaraa yookaan tulluu jennee let's take it. Amma immoo
tanaa fudhannu lukaatti waan as jirtu tana jechuudha geengoo akka geengoo ba'aatti fudhadhaadha tana fuunee jechuudha gaafa tana fuunee gaafa achi gubbatti ol baafnu jechuudha. Let me make it longer. Tana fuunee as gubbatti gaafa baafnu jechuudha. Asitti as gaafa baafnu gaarii as gaafa baafnu maali? Energy transfer itti goonee yaa energy transfer wanta na goonee energy transfer isi goonee jechuudha. Fakkeenyaaf amma oggaa akka jennu maal jechuudha? Energy duraan asii qabdu san ta'isiin tan nuti qabnu san duraan as tuttame energy hin qabdu turte. Gaafa as geessu energy itti goonee itti dabarsinee jechuudha. Wanta tana gaafa asii gallaqibne gad deebiti. Maaliif gad deebiti? Maaliif gad deebiti? Energy duraan itti dabarsine saniitu gad deebiti. As bira kutuu hin dandeessu. Maaliif energy nuti itti dabarsine hangaasiiti asii ka'ee hangaasiiti. Gaariidha. Kana jechuudha. Gaafa as geessinu energy nuti itti dabarsine san hangaasiiti. Dirqama energy nuti asii kaafnee achi geessinee energy nuti dabarsine san guututti jechuudha. Asii gad deebifti jechuudha. Kun that is the simplest, easiest or transferring energy to our daily life jechuudha. Waan guyyaa keenya keessatti goonu transfer itti goonu energy nuti itti dabarsine jechuudha. It is the form of gravitational potential energy inni yaamna jechuudha. Energy kana lafa jirtu tanarraa achi gubbatti ol buusuun maal nu fayyadde? Maaliif achi gubbatti baasuu hin danda'amne? Energy nuti itti transfer goone jechuudha. Wanta natti wanti tun gad deebi'uudhaaf maaliif hin barbaachisu jechuudha. Energy siin barbaachisu because it has energy ni qabdi waan ta'eef. Gaarii na wajjin jeenamsadha. Gaarii jechuun got do you get it jechuudha. Gaarii giseen jiru. Got it. Let me write it. Maybe confused that. Got it ogaan jiru yeroo hedduu siigalee jedha. Garuu in the shortest form dha malee. In the shortest form dha malee. Have you taate ilaalisiin have you got it jechuudha. Have you got it? Goot jaanii dubbisan garuu warroonni Ameerikaanota got jee dubbifama. Got jaanii dubbisan. Have you got it? Got it himi. Got it jaan. Got it. Got it. Have you got it? Got it. Jaanii dubbatanii san yeroo hedduu kan akkatti irraa balleessan isaan ittiin fayyadamnu maali afaan keenya akka feene goonaa jenniitini irraa muran jechuudha. Have you kajoo kana irraa muranii gaarii qofa jaanii fayyadaman afaan keenya akka feene goonaa akka feene walii galla. Afaan jechuun meeshaadha meeshaatti walii qunnamtiti maali inni bu'aan isaa maali walii galuudha. Soba jeruurraa yeroo qusachuudhaaf fakkeenyaaf ammas yeroo qusachuuf isin fakkaata. San gubbaan amma somnaas siif xiqqeessa fa'i. Fakkeenyaaf amma have you got it gisee jettu yeroo hedduu fi sillee daddabsiisuu danda'a. Enerjii sirraa fudhataa jechuudha. Akkuma amma asirratti waa'ee makaanika enerjii waa'ee posishaan enerjii ilaalaa jirru kana karaarraa salphaatti isaanii salphisuun fakkaata kanan fayyadamanii gaarii jaanii nama fayyadaman. Have you understand this ni jaanii garuu I take it as a pick up line kanaan fudhadhee fayyadamaa jechuudha hedduudha. Kan akka confuse hin taanee fi yoo nama uffattanis pardon me dhiifama godha. Garuu isinitti complex isinitti ta'uudhaaf haala jeetiin ibsuuf yaale. Let's move on. Where we were, isa turre. Kasi kaasan energy transfer itti goone inni turre. We're here. Mechanical energy is transfer. You'll get to move this rows at distance nuti achi geessineen san jechuudha. Gidduu ta energy itti dabarsineen jechuudha. Okay. Let me make it better. Sorry.
Kana enerjiin gaara as jiru kana baasan funee as gubbaa baasuun enerjii tana. Kan asii funee as geessine kun maali distaansii jidduu tana jira jechuudha. Kanuma distaansii by forcii nuti irra gaggeessine saniin adeemsan enerjii itti transfer goonee jaagaa fi isin. This is the type of maali kan inni amma isin garsiisee ture sun type of the potential energy or gravitational potential energy kan taate jechuudha. Okay, kana fakkaata. I think for today is enough. I will back on here. Pardon me. Have a wonderful day. Guyyaa gaarii qabaadha. Thank you. Osaa qabaatanii na dhageeffachuu kootiif guddaa galatoomaa. Have a wonderful time. Yeroo gaarii qabaadha. Fayyaa ta'a.